Italian mal gootee jirti chilla jetteetu jechuudha. Akkuma amma mootummaan Itoophiyaa inna gaama thank you. Mootummaan Itoophiyaa akkuma amma nun by the way amma torban darbeetti flightiin Itoophiyaa biyya adda addaa olii gadi deemaa ture jechuudha. Iddoontumaa deemaa ture. Italianis daftee react irratti hin goone calma jedhanii irra taa'anii jechuudha. Namni isaanii bakkee ba'a, bakkeetii nyaata, social life isaanii baay'ee akkuma biyya keenyaati. Akkuma namni Itoophiyaa gabaa keessa oolu Finfinnee argitu akkuma Finfinnee sanadha jechuudha. Argitanii? Kanaaf namni baay'ee kan dhukkubsatee kan du'e jechuudha. Namni baay'ee guyyaa guyyaatti kan akka kanatti du'aa jiru malee Waaqayyo isaaniin gatee abaareef mini yookiin immoo dhiiraaf dhiirree yookiin immoo dubartiif dubartiin gatii wal fuudhanii fi yookiin immoo qullaa isaanii katamaa keessa public gatii deemaniif mini. Argitanii? Namni dhiiraaf dhiirri wanta dubartiif dubartiin hojjetaniif dhiiraaf dhiirri hojjetanii Matsaaf Quddisii keessa jira. Ana kan beekutu Matsaaf Quddisii keessa durii jalqabee jechuudha. Namni homosexualii kan ta'aa ture jechuudha. Waaqayyoollee kan abaare. Bara sana bara durii sana jechuudha. Kanaaf homosexual ta'uun haraamini amma generation antini harka waaqarratti haraamini sinin jechuu kooti. Eddi dhalli namaa uumameeti wanta akkasii jira. Wanti haraamni akkasii jira. Eddi dhalli namaa uumameti haramini. This is 100 and something thousand years. Maaliif waaqayyo abaaree jira gatii ta'eef jechuudha wanta kana. Durumaa kaasee ijoolleen Israa'el gaafa waaqayyo jedhe dhaga'uu didan. Maaliif mucaasaa gadi baasee mucaasaa ergee nuuf jedhe akka saqqalamu godhe according to the Bible. Argitanii? Kanaaf miti kana hin fudhatinaa. Rakkinni guddaan maalidha? Reacting goone. Baay'een keessan warra amantiitti qorra gootanii Penteestaa, warri Ortodoksistaa, warri Islaamastaa baay'ee amantii kanatti fuutanii jirtanii maalidha? Waaqayyo Itaalii kana baaraa jiru dhiiraaf dhiirri gatii wal fuudhuufidha. Dubartiif dubartiin gatii wal fuutuufidha. Gatii isaan qullaa deemanidha. Korona vaayirasii kana kan hundumarra biyya sana keessatti namni dhumaa jiru. It's not like that. Kun dhugaamini. Dhugaansa namni hamma sana dhukkubsatee namni wal keessa yaa'a ture. Namni tokko torban lama guutuu vaayirasii sana eddisi qabatee booddee torban lamadha kan symptomsiisaat mataa dhukkubbii qoonqoo kee haxxifachuun utaalloon wanta akkasii kun kan sirratti beekamu jechuudha. Hamma torban lama sanaatti vaayirasii sana baattee gandaroolii gadi fiigaa deemtaa jechuudha. Torban lama sana vaayirasiin suni hamma si keessa jirutti nama dhungachaa ooltaa, nama harka qabdaa, gabaa keessa deemtaa, horii harkaan qabdaa, wanta adda addaa goota. Torban lama gidduutti yoo xinnaate nama 100 hamma 200 depends of your social life. Socially maal gootaa jechuudha. Mana barumsaa ooltamoo, gabaa nagadaa ooltamoo, lafa hojii deemtee dhuftamoo, including namatti wajjin jiraattu jechuudha. Family kee wajjin jechuudha. Argitanii? Malee wanti waaqayyo gubbaati dhiiraaf durbi okay I mean dubartiif dubartiin gatii wal fuudhan yookiin qullaa gatii deeman mini lakki. Namni qullaa deeman jireenya koo keessatti waggaa meeqa argeera. Biyya Jarman keessatti yoo ilaaltani lafa bishaanitti daakani gareen tokko warra qullaa deemuuf jira. Waggaa meeqa guutuu achi kan jiru jechuudha. Argitanii? Gareen tokko amma biyya alaa kana keessa biyya Ingilizii kana keessatti isa gay protest waggaa dheeraadhaaf deemaa jira jechuudha. Amma for example biyya akka Brazil canvas jedhanii paantii duwwaafatanii deemu. Udduu isaanii raasaa. Argitanii? Biyya Ameerikaa keessatti illee akkasidha jechuudha. Addunyaan kun hundumtu haraam hojjetu. Kan Itaalii duwwaamin biyya Itoophiyaa keessas geen jira. Dubartiif dubartiin jiru. Isa arginudha. Biyya Arabaa keessas jira. Biyya Israa'el biyya lafa hin jirre jiru. Inni sobee wanta ni uffate. Please can you take this for me? Iddoon dumaa jira jechuudha. Wanta akkasii. Kanaaf waaqayyo isaaniin gatii kana godhaniif abaare. Kanaaf namni hamma kana dhumaa jira. Nuun immoo ijoollee Yesus gatii taaneef, ijoollee Maariyaamii gatii taaneef, ijoollee Gabreelii gatii taaneef biyya keenya keessa ifa maxaan qullaa deemu gatiin jirreefi
biyya keenya keessa kana hin jiru jechuun gonkumaa hin ta'u because rakkinni maalidha Itaalii keessa neglect exactly the same mootummaan Itoophiyaa wanta ni hojjetaa jiru jechuudha biyya sana keessatti ammallee isinitti hima maybe it's up to 1 million people they are million tokko ta'u yookiin miliyoona lama ta'u biyya Itoophiyaa keessatti amma vaayirasiin kan qabatee jiru jaallannus jibbinus jechuudha miliyoona tokko ta'uu mala Itoophiyaa keessatti eddi namichi Japan sun mana sanas biyya sana galeeti hamma har'aatti maaliif yoo jettani namni tokko makiinaa tokko keessa yeroo galu nama 20tu jira yoo xinnaate yookiin nama 100 jira namni 100 sun yookiin namni 20 taaksiirraa yeroo bu'u gabaa keessa ni deemu lafa inni raqee nyaatu mandara inni itti deemu charchii inni itti deemu keessumaa charchiin biyya sana kan ortodoksis jedhi kan pentees ta'e akka kanatti namni akka raafuutti itti nam'ee jiru akka raafuutti itti nam'ee jiru jechuudha maskiidallee yoo ilaaltanii akkasumadha jechuudha argitanii so we don't know maaliifidha kun mootummaan hamma gadi ba'ee ummataanii qoricha arganneerraa hamma jedhutti jechuudha hamma qoricha arganneerraa በቃ ኢትዮጵያ የቀድሞ ኢትዮጵያ ነጭ ከነጭ ጋር ተዋግታ አገራችንን ያሸነፈች ዛሬም የኮሮና መድኃኒት አገኘች አርግተኒ ጀግና ካለ ኢትዮጵያ ማን አለ ሀማ ከረሲዲን ጀቹ ወራነ ኢኒ ካንኮቲ ጀሬቲኒ ኦፍ ቱላጅሩ ቢየስ ከነ ኬሳ ኤኙን ለአጄሳ ጅሮ ኮሮላቲን ካንጉታሜዳ ወራንዲሳ ካቢኔሳኒ Iddon dumaatti lafa namni itti deemuun dumaa jechuudha. Kana abaarsamini neglect ofii keeti mee ati gandarra deemiti harka keetuun niqatiin gloofituun godhatiin isolate ofiin godhin calluma jedhitti deemi. Si qabata kan qabuun beektu gatii ta'eef jechuudha. Ilikunis korona vaayirasii qoricha argadhe jechuurra mootummaan illee mee akkam goonee biyya kana keessatti akkam goonee equipment nama protecti doctori protecti gochuudhaan akkama goonu jedhee itti yaadutti irra ture jechuudha. Kanaaf warra ammas teessanii jarri kun amantiin qabanii no Roomaan beektu Roomaan Baayibilii keessatti jechuudha warri Roomaan waaqayyo maaliif amma minigaa kun bara durii warra Roomaan maaliif waaqayyo abaara maaliif abaara because they were gay they were not obeying 10 commandments Quraana keessas yoo ilaaltani jiraachuun mal wanta akkasii jechuudha. Kun duruma uumama gaafa waaqayyo Adamiif Iiviin gaafa Adamiif Iif biyya lafaa kana keessatti uumamanii namni lama namni sadi afur editee booda is gay always is exist. Namni dhiiraaf dubartiif dubartii dhiiraaf dhiira intani jechuu jechuudha. Maybe nuuni biyya keenya keessatti safuu gatii ta'eef hin beeknu ta'a malee jiru keessuma biyya nama tun argatiin afanii harree faa wajjin yookiin bineensaa faa wajjin godhanii jechuudha. Indaan waaqayyo nun kan nutti eekame balaa buusuun nurra ture warra bineensa wajjin ciisu. Kanaaf yaaduutti isinirra ture jechuudha. Kanaaf as teessanii of hin gowwoomsinaa. Speenis haa ta'u Itaaliinis haa ta'u amma biyya Ameerikaa argitanii Donald Trump of afuufaa ture jechuudha. Amma namni eenyu caala biyya eenyu caala amma kan qabatee jiru Great America. Malif want to call you mini we can control it can go nowhere it's okay you cool down he was in this akuma abi propaganda sa afuufaa ture jechuudha. Biyya mo akka Australia akka Canada dafanii caution warri godhan kun caution dafanii warri godhani isolate dafanii karaa isaanii cufatanii namni mana keessa haa ta'u nama rakkateef waan hundumaa goona waan nyaatan kennina billi isaanii hin kaffalla warri jedhan immoo they are much better. Akkasuma biyya Ingiliizii illee jechuudha argitanii biyya Germany illee exactly the same because the government didn't react very quick. Canada rakkinni jiru nama tokkorra namni tokkorra jechuudha qufaan kun qabate yookiin vaayirasiin kun nama tokko qabate namni sun dafee irratti beekame isolate hin taane taanaani guyyaatti yoo xinnaate nama 50 nama 20 nama 30 bakkalaa jechuudha. Namni 30 yoo bakkalame immoo namni 30 raqee nama 30 namni 30 nama 30 akka kanatti akan multiply ta'e namni itti baay'atee jiru malee abaarsa waaqayyoo min
amma nama tokko afaan isaanii keessaa tokko lama yeroo jalani maayidu abaarsa waaqayyootu Itaaliin biyya sana keessatti dhiiraaf dhiirri wal fuudhee jira dubartiin wal fuutee jirti akkasidha no mini itu abaabiliin kenna latiin biyya lafaa kanarratti tun ta'in wanta akkasii exist ta'ee jira gay maal jedhama afaan oromootiin hin beeku gay jechuun yookiin afaan amaarinyaatiin hin beeku gay jechuun duriyyuu jiraasiniin jechuu kooti kanaaf kana hin fudhatinaa mootummaan dubbii dhageessaniittu milkeessanii hidhamedhanii maal ta'e milkeessanii alitti dammarmettee wayini gudde ani ko na kolfisiisaa warra milkeessaa hin gadda murtutteetti dariyani haramo hin qabanii hidhame dhugaadha hin hidhame eessa dhaqee eessatti hidhanii qilintootti hidhammoo isayyuu milkeessaani ituu obbo Lammaa arguu deemaa jiru karaarratti hogos argitanii bole yatabbak no mitedho wada Lammaa Magarsaa jenna dubbu godhe aniko enyu biyya bishaa jira Daniel Kibritu maaqataatalo ana ko jagnaane isa dhugaa rabbi Daniel Kibrit akka Daniel Kibrit የሚመች የለም dhugaa gowa ta'a malee jiru ጎፍ jedhu karaarratti qabame taaksiው ተሳስቶ ነው ወደ ቂሊንጦ የወሰደው ኢሳዩማ ማሊዳ ቤታ ፖሊሲ ኦሮሚያቲን ቶአታማ ጀለ ኦሌ ቶአታማ ፖሊሲ ኦሮሚያ ማሊ ፖሊሲ ኦሮሚያ ዶክተር ሚልኬሳ ወላለኒሞ አዲስ ሞመንት ዶክተር ሚልኬሳ ነው እንገዳ ቀብሶ ጉድጉዳ ጎቻ ቱሬ ኡመተ ኢትዮጵያቲን ወይኔ ገሩ ከነ ኮልቢሲሴ ማሊዳ ቤቱ bakka obbo Milkeessaan inni dhama jechuudha moo hidhamee jira eenyutu galaana geessaa fi minaan wayyaa rabbi gooftaa koo way Hacaaluu Faayyoo margineera yoom ta'atamu gudii tokko immoo sirriitti nima Milkeessaan Taayyeen baay'ee dhukkubsatee jira jedhanii korona vaayirasii tun ta'in utaallotu qabee jira jedhanii tochoo hin danda'u seriously salaalee jira mana haadha isaa ciisee jira jedhama maalii fi dingata katamaa keessaati korona nigati qabatu fi tayyeko tayye way utaalonni qabate tayye ranatti darbeenanis seriously tayye nama guyyaa sadii afur sinin gaddisiisu amma Facebook kanarraa kan nuyyisiisu hin jiru eyye salaaleetti galeedhani mana armeessa nama gaddisiisu nama kana katamaa baqatee badaa miskiin no korona vaayirasiin hin qabatu taayye befesum na utaallotu qabe utaalloon sinimo sirreesse yaa utaallotu qabe taayye gara salaaleetti armeessa bira deemee ciisaa jira armeessaatu suuppii faa manyee faa kan nafaa gochaa fi jirti yoo rabbi jedhe adaraa keessan du'aa godhaa fi inni illee homosexualii mini akka koronaan kun hin qabanne akkaataa keessan itti yaaddanii tokko koronaan kan nama qabatu adaraa keessan taayyeeti feeyye tsalootii godhaa obbo Taayyeedhaaf kaleessa gara guyyaallee warra ortodoksii kana ergeen ture xaana isaanii fuudhanii akka isaanii qoricha mino beektu mini akka isaanii intanii irraa godhanii ergeen ture garuu Taayyeen lakki Taayyee don't sleep please Taayyeen seriously no it's not with Zinnash qofaashe intanitti galtee jirti Zinnash Gojamin galtee jirti amma Abiyyiin qofaatti dhiistee deemte isheenis koronaatu sodaatee Finfinnee gadhiistee deemte Finfinnee keessaa maaf kan jiru Daniel Kibratii fi Abiyyi duwwaadha kanadha oduun gara biraammoo maalan sinii qaba 4 kiiloo ganama kana korona vaayirasii galee jiradhani baay'ee welkaamii taekwondo asaraarii yookiin immoo kilaashiidhaan taa godhanii korona jalqaba welkaamii godhanii fi jiru jechuudha
saduga argitani to gaba ko inargine mini ma isi media sa kami nordoftani misin charlu majettani to ko jala de ma waltu male kanafi corona na 4 kilo galera adara ke san kanu kuno it ana faga derga fi garasada it ana faga na disabe what no seriously adara rabbi adara ke san taye ne ye salale galera corona nin kamanne taye ntani to qabate jira mani utallo kana kanin jadamne qabate jira inni cheki godame corona virus will never ever qabuni jade kakatera taye milikse jira yorof araga shata jira yo dandesani bishan gesafi yo dandesani mo sinki gesafi sinki at least wa nyata mu obo doctor Kenya achi gesa enyu makansa midaksa mido ayo shit obo trade makansa Brian ayo shit ani sanu garabi wangala mandarbe taye free taye jenne hin marane asirate ye marane taye kuno free jenne taye gadisne taye matabo wunuti taye corona virus inuti adara waka adara rabbi ama free mida enyo doctor milkesa adara kesa free milk doctor milkesa kanjen mali fotani inutu balle saka babara warra already warra pipi kana yokin betu warra Ethiopianism kana wante to ko yonyatan yokin mo opidio radio lena badula kun wa yonyate borde mistera kina nutifida kanafi taye yoden mideksa yoden desani achuma gesa milkesa yoden desani achuma da gesati wa kenna fi debia garwam da gesani tu dubbi hara da gesani tu hidamtoota Oromoo yookiin hidamtoota Itoophiyaa tokko fillee waa hin galu garuu dortan milkeessaaf waan hundumtu galuu hin danda'a kanaaf isinin sobinaas teessee namni hidhameeyyuu hin jiru siyaasaas masaanii geggeeffachuu fedhaniitu onne keenya ilaaluufidha beektu oppidiyoon kun eenyu maqaan isaa namichatti badiin kun abiyyi nutti taphataa jira yeroo hundumaa isa dhugaa rabbiin Malif yoo jettani iradibame beektu biyya sana keessatti Oromoon kunis gowwaa mataani warri nu fundura jirtus gowwaa mataani amma dirri biyya sana keessatti surri uffatee kan deemu nama tokko duwwaadha sadaggala keessa jiru tun ta'ini Daniel Kibrat adara abban sa tiken abban sa mucaa mililik ture inni mo adara sana fuudhe Kibratitti kenne argite Kibrati mo itu taru yokin mallastu nyaate yokin mangistu nyaate jechuudha amma Kibratitti darbee jechuudha nuun Itoophiyaa itu jollen kenya dutu itu jollen ke tu qabsoofnu itu hori kenya tibasnu itu wal nyaannu itu wal nyaachisnu itu wal irratti qabsoofnu argite ni dur kun islama kun kristiana kun maalida sumaalida kun sumaleda kun oromoda kun wallaga kun asini kun abaoda kun shaneda kun kafaoda kun maalida itu jannetenya wal nyaannu Daniel Kibrat achi jala taa'e abiddasa maxammaxaa ture jala taa'e gaafa yeroon ga'u maal godhe ofiisaati achi taa'e jechuudha argitani he want to bring xintuwaan Ethiopia argitani amma health minister in Ethiopia gadi baatee baalaaf maal isa kami gaafa mataa boobuyyu imbetu an mucaa baadiyyaatti by the way fagoo mini katamaa keessaati gaafa dhukkubsattu kana urgeeffadhu siin jedhu hi girl how are you kana dhaqiti urgeeffadhu siin jedhu mataa bobuudhaaf yookiin immoo kana naqi miicii akkan doodeefaa beektu ittiin wayyaa miiccattu beektu mini that's by the way is a medicine is native medicine health minister in Ethiopia andoodeen illee akka jiru beekan biyya sana keessatti antiniidhaaf akka inni wayyaatti miicamu jechuudha har'a garuu gadi baanii madaanit alle jedhu jechuudha madaanit alle jechuun isaanii suni maalidha beektaa
እኛ ኢትዮጵያኖች ከዚህ በፊት ኢጣሊያን ተዋግተን ስላባረር እኛ የጀግና ልጆች ከሁሉም አገር ኮሎናይዝ ያልተደረግ ኢትዮጵያውያኖች እኛ ጀግኖች ይሰጀቱ ሰናጀቹ አርግቴ ዛሬ ደግሞ ከዓለም ሁሉ አንደኛ እንደሆንና መድኃኒት ያገኘነው እኛ ነን this is the ክብረት his which is dream but no medicine hara doctorota meqatu qabame jira doctorin biya sana keessa jiru baddas demi gamojis demi adara rabbi adara gofta yo fra qabdu yote doctori te kanju nurse te kanju isi gali jadin dirqama mini motumman tokko wa provide singo dutana wana tachite se dutuf mali this is a message to all the doctors of Ethiopia why are you dying namni confront line qawe qabate kan demu qawe gafa qabudan mali fida menati mime motumman officeati barchuma ratau fida which of course is not even immune for himself isini modum tani borimo akomti kenya yu paracetamol barbadi yote ati mali datte dutame mali go hang yourself akiti untini fradura ka fajesa achite sani dukuma kana no fajesura kun doctori nurse induma kesen dirqam sirranjuru this thing is you have to have a full equipment gwanti hakati ka wate wa afati ka wate min rifensi ke hamma kanati godati hamma gubati ofiketi ntini godechun motuman kana provide singodu yote ati guyati toko matana rukuma sinjara toko maltu na rukuma sinjara by the way ediga fa namichi Japan sunachi jirutte doctori meqatu laka famejra akasare maratu ntini kanan qorchu mayni maqasa ukuba kana nama meqatu nurse meqatu care meqatu motuma gari tutureti hospital tokkon sa gadi base can you imagine wana yada chistani bara Ethiopia jachun finfinne duwada finfinne rati sayu bishani dabar chemicalan kabu bari wontini sun himbetu mali fotani namni chemicalan lava diku spalti diku kullasa watun gorati afani tuwan gorati rifensi sabakete andi sabakete akamitati lo mani bisatin kodadi kanza lori mal jara madara kesen pick up gudda sanar akamita chira yabate asinimo chemicalan katama ikajira jechu katama dan this is how takale woman is stupid asimo gadibe Ethiopia ya Addis Ababa no worry watch ya Addis Ababa no worry watch finfinne Ethiopia is only finfinne letakale woman wambar ndimach ማለት ነው isin haso sobu motumman ille akkasuma hospital sana diku yo duguma chemical jirate chemicalan diku yo techu chemicalan before spalti dikurra lafa namni dukkubsate dhufu sanitize gochu dechu lafa ummanitti walgaw mana barumsa ya hospitala kanisan sanitize gochu ni sanira sirritti dikani doctorota kanaf nersota kanaf ma hori make antain hori hamma sanatti basani ma doctori kudan intain ibato contain we have to save first the doctor's life garu motuman suni don't care amma akana ma ngasa Ibrahim fagadi gad isanitu namni tokko motuman tokko gudin am ko nama tiba misa duga rabbi ani macem ko abi ko dugaram markato ti entanatu gurgure tikenne min lafa markato ti bitate betu degree sasan he's a doctor of what doctorina kamiti doctori tamame natti mame kitaba dubbiste nama wajin jirachu wanta me qabarte tu doctori kantatu calma jettemin argite nama ka Ibrahim enyu angasa namicha bulgusa na gadisani doctorin tokko gadibe rakina juru gafa dubbatu by the way tokko fani nun amma wae coronavirus kana akamiti bar
news mootummaan mana irra deemee yookiin poolisiin yookiin political party mana irra deemee mini biyya isaatti kan hime ummata isaatti kan hime argitanii by information waraqata tokko balbala kanarra dhufe kootu ati corona virusin kanadha namni naan jedhen jiru yookiin immoo namni balbala irra dhufe mini we got to know through news dhugaa news isa dhugaa jechuudha isaan biyya sana keessatti mootummaa abiyyin ifi Daniel Kibrat abiyyin lemini disa abiyyi qoshashaadha ዝም ብሎ ካልሲ ነው abiyyi እንኳን ዝም ስሙ ነው ያለው ፎቶት እንጀራ አብይ ሰልፊ ፎቶት እንጀራ ማለት አብይ ነው አብይ ቡሻንጆ ዳንኤል ክብረት እንጀራ ዲሳ ዳንኤል አዎ ፕሬዚደንቱ ፕራይም ሚኒስተሩን ቆራጩን ፈራጩ ክብረት ዲሳ አብይ ጀተን ማማራቱ ዩ አብይቲ ዳንኤል ክብረት ትመራቹት ሲንረቱረዩ ዳንኤል ክብረት ዋይ ጎንደር ጎጃም ወኪኒሞ ዋንታ ገረብራዳ ኒውስ ረቲ ከኒሳን ዱበታ ጅራን የቹን አርግታኒ ማለ ኢንፎርሜሽን ዋይ ኮሮና ቫይረስ ከና ስርት ዱበቻ ሲንጅራን ነማቲ ሲማን ጅራን ተቆፋ ነምኒ አካ ፓራኖይድ ታውን በርባደኒ ኡጋን can you imagine it's only 24 people until today namni japan sun jalqaba sene sun yochud ni japan sun sene yot innate nama ibalama amma ibasadi tokin ibashan 100% sure tanyama dubachu waran dendenya tuja kanini iqabsise chud kanini iqabsise isanimo nama garabrat dabarsanimo hamma kanate inni mo dhukkubsatee dhufe hospitaala galee doktoronni nersonni kan inni qabatanimo sana caalu jechuudha argitanii garuu information dhalli namaa kan argatu interneti YouTube Facebook keessuma Facebook is one of the best information to get argachuudha jechuudha newspaper biya sana keessa newspaper injira newspaper insa Daniel Kibrat zaare ko madani tagenye argitani Ethiopia newspaper madani taganjwala akumu bakachun atu washana baru atu washambaka sinin jale lafa sin kairachun amma sine Ethiopia ko madani tagintale jetani akasi raftani echu Ethiopia ye corona madani tagintale argitani me isan wanta afana marinyatin mastawoqiya gocha jiran ilala ummata oromo sakamtu mastawoqiya sana afana marinyatin bek ituma teyu Daniel Kibrat hamma kana ummata santi tabata jirachu kashla be sanadi sasin ezim blo kalsi si gama kalsi ngafa ina jabetu ganama fatani hammal kanit saati saddet kalsi milla kessa turena ina ja bastani gatu ila mana kessa ina ja namni tokko maadu masa kalsi ina ja amana kessa takabachun abiyi jachun sanada kalsi amma nama angasa Ibrahim ummataaf dubbachu eye sirri oboletin kenya gadi baate beeksisa betun afaan betun umman information argachuun irra ture information kara interneti kara naman kara ogesa ugasheti bari namni ko doktorin tokko newsut ittimemin dubbisani tamaramarani laboratory keessa galani ilalani jechuun angasa Ibrahim ay nati dolta bari engada jaweti gota tenga jawe ko wayo kalo emmen lino rachilim ko emmen kabasha gaholen ona ginna tafalen min nadergalen mali ati sabudati o emmen interview si gode ada kes interview gode abba kes interview gode jira angaseye malta ta chumarani tv bokolo sana futelle malta ada gota tenya Jowarin malin gafa tuturtet acho anu ko gafa chun dendisa turte interview ko sista malta Jowar busy ra very Jowar busy ra kuma jolle babbareddu kan imagine by the way intala doctor isa non kan Jowar di site nyi tur resist goda muchan ko dorgi obrander guver imbareddi isa dugara bimbareddi kan rat mo shis jirte abay muchan dubarton oromo to ko siti tolu njiri dugu baka nakuma ke faga sitin fakati use and throw me ati somebody okana ka doctor milikes itu tadi dol woi de gude ilukunis angasi ye tv bokolote nakajatuni ada rakesan
Jawar teenya busy ta'ee jira. Corona virus kana wajjin uummata kanarraaf babarreessaa jira. Mee kottaa haati Jawar haati isheenyudha. Abbaan manaa isheenyudha. Akkam gootee Jawaruma kana dhukkubbii ta'ee jiru Itoophiyaa kanaaf isaa ta'u. Hunduma anu na rabsa bari Jawarin. Namni kama rabsa anis nan tuttuqaa bari. Garuu adaraa kee anillee beekuun barbaada bari. Isa dhugaa. Isi naziro maminiti ati garu gaafa dhume mee rakkiti ol galiti haata teenya gifti teenya ati haadha Jawar teenya eenyu raadhalte Jawarin eenyu teerumte eenyu abbanke eenyu ateke is simple ma Jawarin eegdati Jawar baas dabarse bar TV dabarse busy dabar Jawar takaalame mana keessatti mana moon danda'u ay amanu masa corona ni maru masa mana keessatti ko godera mana boon danda'u itu nan siteeti media raga dibe Jawar kana gode Jawar by the way Jawar islam natti fakkaata afurfudu danda'u natti fakkaata mini amma danda'u maal horiyo qaba erme loro mo diaspora sumuni jafura furin itti kennanii jiru maal taayoo fuudhe afuudhu dhiisaa maa maraattati itu nan siteeti itu akka milkeessaa hin qaaneen adiif kaa butta kota shinti beti di ko kesanitti devi adafati anyway you are hitch atis stock gote plane ni jiru biya to ba ke sakan zibasu Milan gara Djibouti ti figu male isano garabi anga sa Ibrahim gafe bil sagna an kanani bilginani nama respecting gotu betu bilginani nama respecting gotu to kollenjulu ayajibo ante yizo yihid banda bakazi buta salam na an kadari mo isa ku garabi itu nalan biltigna asim fute Djibouti macem bishan ranu majette achini mo al shabab ida jani si kabani horruka getu singori rechul anga sa Ibrahim dafi kotu yoro da breki do kaddo chura kana fadara ke harme tenya we respect any mothers you know ata na do gudda to amma ballese so jetera amma hojjetes ballesera adara ke tibi bokolona fudi dem malar ke jiroti mali murtamini ati taye ndi amma mudu kubsate jira malta taye na mango sana silande hango kasin kabdu ma immo bannati dur laste se Oromiya rafa gojirta angasa na taggefat Oromiya rafa gojirta kanaf namni astaye chitti video ra wanu nani yabar nagani jeden nani yam nani yanture nani yasrit beta mini nani yanture amma garu suta jadika harta takin sikabata Ethiopia kesa qorichin jur wani tim blood pressure ke tin godanin jur suta jadi biya Canada le because you know ambulance defne yo gona ambulance figure what jadi ambulance defedu amma garu mantu si yisise suta zana jadi kamani biltika namne kadikduba zana fata ya jawe ko jadi jawe bannat harme ke fidi ko tu harme ke interview nu godi jawe ko baru barbana bordin katarat kilo yode mani assalamu alaikum yonu jarani islamu mo kristana enyura elatani malo melu timi gosni sani kami balballi sani kami somate esa dufani abanjo haro enyuda duga rabbi anafsi mini anafsi disi tinkansi disi Ethiopia ni tuntu be ku barbada garo makana minika anu sin soda de beta doktari sana fam makka kana tarabsi te amma yoga gabde chedem tio isha to fa gore si gargara bari take it easy okay laki adara ke senanga sana suta na jada ini anga sambar bana anga sa ko doktari kenya me gafi kana mo nazirin na gafada anga sa kana doktoru ma kan kenne fisada doktoru ma jeta jira amma doktorin kenya jadi arabu doktorin kenya qabso rajuru front line ra go tajuru ene dokter angasa mali rajurtu sin gargara jirtani hospital demtani doktoru ma ke sangam maliti dokter angiye angasa ko dokterigo
Dr. Angasa, Dr. Milkesa, Dr. Abi, Dr. Lamma maal jarri kun hundumtu voluntary hojjetaa jiru. Uummata dhukkubsataa jiru corona virus hin qabam. Meelaanu barbaada keessa dhugaa rabbi. Maal sinti fakkaata hin jiru? Hin jiru jechuudha. Hin jiru. Hin jiru. Hin jiru. Ay, ani boka da kolbisiisu maali dhabeettu. Naasirtu gubbaa sana kaa'e namicha kana hamma gadi fiduu dadhabe. Argitaniitu makiinaa keessa taa'e irraa gashaka hangasa gadi dhufuu didde. Yoo kana goofan dibalee fitu ijoollee si komandoo dhumtu horii fuudhanii dooktarii ta'e nyaatu. Maal ta'etu yeroo sana buna panna macheesse. Lakkisa dhugaa rabbiin nan kolfa. Na mee kottaa waan sin gaafadha. Dooktorummaa kan kenneefi Naasir. Amma Naasir gadi fiduu dadhabe. Daboo garataa jira. Dhugaa argitanii Naasir teenya. Ati nama wajjin mari'atteetta. Angasa fuutee Jupiter irra geessite. Maarsi irra taa'ee gadi buuda dhabe amma. Lafa uummanni jiru beeku dhugaa rabbi. Anuma isaa yaadattu yoo ta'e jechuudha. Ituu nama tokko hin gaafatiin dandeettii mucaa kana maalidha? Ituu hin jedhiin Saaliyaa wajjin mari'ateera laata? Yookiin Caffee Ramsii wajjin mari'ateera laata? Mari'annee bari yeroo sana lama ta'anii abaa ushee balleessina jedhaniitu beektu fuudhanii gubbaa sana irra ol ka'an. Ituu namaan hin mari'atiin qobaasaa intini sana keessa gashee ol ergee. Amma kunu gadhaman dooktorummaa kosirraa mulqeedhe. Amma kunu yeroo akkasiin barbaanna dooktara. Garuu ani sana qobaan maaliifan du'edheessin kolfisiisaa jira. Taa'ee roon ilaalu amma kaleessa Naasiriin argeetanii. Naasir koon jedhe ituu bishaan namni fidee fi maal ta'a qobaasaa maraataa jira. Namni gadi fiduu dadhabe ijoolleen si komandos dadhabe gaasa. Ijoolleen si komando dadhabdee kan gaasaas. Wayyoo dhuguu. Wayyoo dhuguu. Ijoolleen si komando itu nama tokko wajjin hin mari'atiin. Ijoollee Harargeetu hin mari'atiin. Ijoollee Wallaggaatu hin mari'atiin. Ijoollee Giddu Galeessaatu hin mari'atiin. Ijoollee Jimmaa, ijoollee Libbaaboor, ijoollee Booranaa itu hin mari'atiin. Angaasaa fuudhanii dooktarummaa kennaniif. Isayyuu nutti hin himne bari. Maarsitti erginedhanii nutti hin himne bari. Maarsitti fuudhanii erganii. Atileest nunillee isin gargaarra turre. Garuu yeroo sana maal ta'e? Hinduma keenya balleessuuf turtanii ofii baddan malee. Amma kunoo qataa'e sin arrabse. Amma dooktarii Angaasaa kana amma maani hospitaala Paawulostu barbaadaa jira akka inni hojii gargaaruuf. Naasirtu yeroo darbe mulqee Angaasaa irraa mulqee jedhe. Maani maqaa saantiricha mulqee jedhe dooktorummaa mulqee jedhe. Mulqee toolee jennee teenye dadhabne. Amma immoo 4 kiiloo ta'eetu. Ana furkutaa sana naqibee. Maalu Angaasaa እኮ በእናትህ ቀስ ብለህ ተናገር አይዞኝ ሁሉ ነገር ይደርሳል እሺ እንደ ዋይፋይ እኮ ነፃ ነው እንዳይቋረጥም ምን Angaasaa ቀስ እያልክ አውራ ቀስ እያልክ እሺ ተዝናናበት ጊዜ ነው እነታዬ ፒፒ እስከሚመጣ ዶክተር ምልኬሳን እንዳባረሩ አንተም ሲያባረሩ አንተ ወይ ወደ ጅቡቲ ወይ ሶማሌ መገሩ እንደሌሱ ኮሮላም ባየተ ይጅራ isarra ndim tareechi sui qeeroo nadargee kunis cimatteetti dubbiin baay'atteetti sarata gamma gudi makeeti qeeroo si komando sim darbisiistu qeeroo si dobakaan si indarbitu achis giddu galaa isa signattu wallagga gaafarattu maka qircaatti si nyaanna dhugaa rabbi bulguun barbaannu kaanu
inni ranfatte way yaa kolfendu yaa rasa dhugaa rabbii yaa daraa keessanii gaafa namaaf hayyummaa laattanii kara deematu hayyummaa namaa kenna namaa mariyadha rakkina manni guddaan kuno mucaa miskiina waan tokko hin beenne miskiina taa'ee shintibeetii isaa dharagatee mana isaa dharagatee ijoollee isaa guddifataa jiru asii futanii maarsitti Jupitaritti ergitan ganaadha Oromoon ganaa as keessaa hin baane ganaa lafa kana ganaa hin finne as ganaa jirra gara gubbaa sanatti erguun sinirran turre jechuudha hin mari'anne immoo dooktarummaallee hin mari'anne maali shintibeetii dhikuunis dooktarummaa barbaachisa moo isin immoo asiin futanii mucaan gatii shintibeetii dhikuu futanii dooktarummaadha nu mari'adha maali gaayoo xinnaate sammuu qabnaaf nuunis hin dandeenyaaf garuu maali dhabee taanis nanaare waggaa meeqa guutuu feesbuukii kanarraa iyyee namni dooktarummaa naa kennu dhibe jeneraalummaas nama naa kennu dhibe beekna maal taatilleetu dooktarri naa laatte kanaafu dhugaa rabbi iyyee lakkaa shaneen ta'e tanaan buna jalatti guddatte naan jedhu akkatatti makmaakni waladdaa jedhu lakkaa dhugaa waladdaa barri namicha fuudhanii gubbaasan amma ndidee gadi bu'uu dadhabe amma daraa keessanii Dr. Tinka this is the new one now Dr. Tinka daraa ke anis beekuun barbaada waa'ee mama Jawar anis beekuun barbaada dhugaanuma dubbachuufi taayyeeti na daraa ke maali taayyeen gaafa dubbatu miidiyaan nufee dubbata maal taati ofii keetti irratti miidiyaa fidee mama Jawar eenyurraa dhaltan Jawariin amma nutti ma taabbaatu isaanii saaranii dafanii nutti muturan garuu magadi baate amma laphenke huwa itu wisse jedhu maali kusadhu maali yoo jette kaadiroonni kuni corona virusin kuni isin eeggataa jira bara you are not immune hoteelati keessa teessu sun iyyuu corona virusin guutee jira suuta jedhiiti immoo sittin himaati by the way nuni ummatni keenya dukkana keessa yoo taa'e yoo jechuudha wanta kun nutti hin fakkaatu because atarramini sarummaan kee gadhummaan kee kan gadi ba'ee dubbatan eenyummaan kee by the way doktariin tokko gaafa gadi ba'ee sirriidha namni informationii namaa dabarsu yookiin dhagayeetu yookiin dubbiseetu informationiin kan darbu jechuudha atamma mana keetti bilxiginnaa baraaruuf jettee ummanni wallagga internetii fi silkiin irraa cufamuutu irra jiraa jedhu mee yaa ilmaan Oromoo dhaggeeffadhaa waan tokko sinitti hima mee Itoophiyaatti bilbilaa biyyattii Itoophiyaa sana bilbila sin nageessisu qoya sinin nageessisa bilbila sinin nageessisa wanti intini isaanii dubbatu qoya eeyutti bilbiluu laata eenyu nan qaba laata silkii eenyu nan qaba dhaggeeffadhaa ela information second you are calling dhaggeeffadhaa this is Ethiopia argitani ore konna jala nyaata goro Itoophiyaatti bilbilaan jirala did you see how the information is passed on people argitani information gaafasin fura keessanitti bilbiltan jaalalle keessanitti bilbiltan mucaa keessanitti bilbiltan nama sin beektanitti gaafa bilbiltani silkiin Ethiopia mantanina jechuudha telecommunication Ethiopia information isitti mawaa'ee coronavirus jechuudha garuu ummanni wallagga gujii giddugaleessa somehow some part Ilibabor ummanni kuni garuu akka wanta kana dhagee hin beekne akka hin dhageenye jechuudha kun yakka by the way this is genocide mootummaa nama tokko keesse ofii keetti jiraachaa ummata gara biraammoo beekaa daguuguudha jechuudha sanyii daguugaadha jechuudha seenaadha kun by the way seenaa Haile Sillaasee seenaa Minilik seenaa Harmamulaa Annoolee dubbanna malee kan isa caalutu amma ga'ee jira jechuudha amma Facebook irra dhaabbatanii wallagga kana qochuu wallagga by the way it's okay waan tokko min waan isin gochaa jirtan ummata gujii irrattis inni isin gocha waan tokko yumin
garuu hammam sin ilaalaa jirra setama sakandi dhaan namni si bilbilu informationii waa'ee corona virusii beekaa jechuudha informationii ummanni wallaggaa guutuutti hin beeku gujiin akkasi guutuutti jechuudha biyya sakamii bushuuf deemtaa afaan immoo qabdu hamma lapheen keessa jettutti soba propaganda geessuudhaaf jechuudha wanta hin taane geessuudhaaf ofii keessanii jiraachaa ofii keessanii dhagaa akan namni biyya Itoophiyaa keessa taa'ee amma keessan stupid yoo ta'e wanta konan dhibu beektu namni amma biyya alaa kana keessa waggaa dheeraadhaaf taa'ee especially namni akka Kaabuttaa Angaasaa Ibrahim this idiot Hamburger niftanya including Wallo argitanii sanyi daguugaa jechuudha wallaggatti ogotan wanta kola waan isin qilaakas nurraan kaasamu wallagga kan qabsaa jiru ummata Oromoo fida garbummaa keessa isa jiru ituun beekin ituu beekus kan garbummaa keessa jiru he will end har'a kaaseeluma ilma dhumat rabbi tokkichi moo namoota akka keessanii garbummaa keessa nu baasisaa jechuudha maali nu jabeessitu hirraaf nu jechuudha wanta mataa jiru kun wanti taayeen faas milkeessaan faas addisuun faas kaabineen oppiidiyoo gootu kun hindumtu ituun taane ta'ete Oromoon hin rafa ture marraatti hin yaadanna qabsoon waggaa darbee tureef qabsoon har'a ture hin yaadanna hin beekna sirriitti jechuudha sirriitti hin beekna hirribarraa nu kaasee jechuudha maaliif gonkuma Oromoon Itoophiyaa wajjin jiraachuu hin danda'u argitanii Daniel Kibrat ofisaatiin gadi bee 3 generation kani Atse Minilik ummata Oromoo harma mure inni har'a galmaan gaachuuf deemaa jira Oromoodha jedhu san Oromoo afaan Oromoo dubbatu san Oromoo afaan alaabaa Oromoo baatu san Oromoo ani sirba koon qaba aadaa koon qabu jedhe san balleessuun narra jira sadur qayyu Oromoo jedhanii qayyu baariyaa dhanii san gurgurachaa baanii jechuudha argitanii nafxanyootatu namni amma Angaasaa ilmaan qomaaxaa mana qomaaxaa keessatti guddateen how we know is Oromoo how we know namni Oromoo ta'e gaafa Oromoo irra dhukkubsatu hin beekaa jechuudha hin beeka gaafa Oromoo dhukkubsatu kanaaf ati yoo dhuguma Oromoo taate ofii keeti sakandiidhaan namni bilbila keetti bilbilu biyya sana keessa taa'e information argataa jira har'a garuu maaliif doktariin tokko gadi bee kana dubbatette intala durbaa ganaa hin guddanne umurii ishee guutuu mana barumsaatti balleessite jajjabeessuurra nama akkasii qabna gadi bee difratiidhaan by the way dubartoonni Oromoo yeroo nuun hin laatamneef gizee nuun hin laatamneef qumaan lakkaa'amna amma gadi baanee dubbatu jechuudha Professor warri qabanis warri jireenya gaarii qabanis warri miidiyaa kanarra hammam jirranuun saalkanii guyyaa muxxeen keenyatu nafi dhanni keenya ijoolleen keenyatu nafi waan ofii keenyaatti hin dafqinetu nafi teessanii nu arrabsitanii jechuudha bargaanfattanii teessanii namoota akka keetee jechuudha kan namatti duulchisaa dura guruppii keessatti ijaartanii of course dubartii akkasii argachuun keenya gadi baatee ummata of course she have to read laboratory keessa seenee doktarii fi nursing keessa seenee ilaaluutti irra jira kan nama aarsu ituu namni hundumtu information hin qabu ta'e gaariidha Itoophiyaan sun iyyuu biyya sana keessatti garee lama tokko Itoophiyaa ta'e Itoophummaa isaatiin kan jiraatu tokko immoo yeroo hundumaa garba ta'e kan jiraatu jechuudha argina irreecha irratti wanta ta'e Oromoon kan aadaa isaa uffatee deeme hindumtu almost 50% mana hidhaatti galee jechuudha amma har'aatti ijoolleen har'a mana hidhaatti naqaa jiru amma yeroo akkasii addunyaan nama hidhame mana hidhaa keessaa yaasaa jirti sababa dhukkuba kanaa jechuudha eenyu bushuuf deemta eenyu ati sinduutaa bari mootummaan kun kan inni wallaale amma namicha harree kana maqaa dooktarii moo maal jedhamu kan tinka Angaasaa Ibrahim fa kan isin wallaalta you are not mean hin si dhufaa bari hin nufaam nu yu wa
fayyan sin jedham amma rabbi fagalatu mucaa Jafar jedhamu kun qabame fayye because he's in good country iddo gaarii gatii jiru fechuudha biyya gaarii nyaata gaarii wanta gaarii gatii kennanii fechuudha you are not immune hindumti ke Abiy Ahmed is dead person jaalattes jibbites qabamee jira hin qabamne naan jechuun dandeessan milkeessaanis taayeen eessatti bade amma guyyaa 3-4 qalbiin sila qalladuu dhiisaati eessatti bade itu qumni isaa barreessuu danda'a ta'eeti eessa jira itu oli gadi fatamu namni alaa dhufee birqiidhaan ammallee birqiidha isaaniif namni alaa galu especially PP yookiin OPDO supportii gootatanaan birqiidha gammachis buba Amerikaa irraa ka'eetu kan inni Wallagga keessa naannee isaanii dhuma isaanii dubbisee wajjin nyaataa ture you want to tell me that namni kun traveling godhe kanan duma coronavirus hin qabu naan jechuufi hin qabu jechuufi isaanuma wajjin immoo olaa nyaataa ture jechuudha rabban mallee adagaa isaa isinitti qabsiisu adagaa kanaaf achi teessee asii ummanni Wallaggaa kana qabaachuu ummanni Wallaggaa sabboonaadha by the way garbummaa keessaa ba'ee jira jaallatanis jibbitanis seenaa keessatti maqaansa akkuma ummanni Walloo waggaa 30 guutu itu qaxaqaxamu akka kanatti Amaari karaa tokko Tigreen karaa tokko Affaarri karaa tokko akka kanatti itu godhu eenyummaa isaa beeksisee la akka bishaanii akka kanatti akka bishaan burqitu burqee jira hin ciise na yaadadha waggaa ramoo ji'a 8 narraa gaafa isaan rakkatan Oromoon hundumtuu afaan qabatee ciisaa ture qobaa isaanii iyyaa turan baay'een keessan jawaarko kana dubbisiin dubbachaa turtan jechuudha ummanni hidhame har'a meeqatti hidhamee jira harka nafxanyaa jalatu jiru itu Oromoon jiru jechuudha har'a Wallagga keessatti hojiin Gimboo 7 hojjetaa jirtu kana kan hin jedhamne afaan qabatanii teessoo jechuudha by the way yoo cinnee maal ta'a asteessanii wanta hin taane nama hin dubbachiisina teenya masin ilaalaa jirra teenye baay'een keessan jechuudha baay'een keessan garuu namoota akkaan gaasaa biran qoshaashaa kaalsii jechuudha namoota akka Abiy Ahmed kaalsii eenyu maqaansa taayee dandana kaalsii xuraawoo jechuudha isin amma ummata kana gatii horiitti laattanii sodaachistanii gatii hiitaniif malee namni isinii wajjin lakka kanatti ituu xireeffatu namni isiniif hojjetaa jiru immoo waan nyaatu gatiin qabneefidha isuma dhugaa dubbachuudhaaf inni kaleessaa jeesaa ture immoo lafatti baqatu gatii dhabeefidha kanaaf isiniif hojjeta maree lafa sabboontonni Oromoo fi qulqulluun Oromoo fi lafa mirgi Oromoo kabachiisamu ituu teessee akka dhagaatiin akka warra Islaamaa beektaa shariyaa dhagaatiin si qaxaqaxanii sin ajjeesu akka shariyaatti jechuudha hin jiraattan kanaaf ammaaf jiraadha garuu sababa keessan immoo gadheen dubbachiistu teenye yeroo sin ilaallu jechuudha you know seriously dubbachuun narraan ture kanaaf warra magadi baatanii Angasa Ibrahim har'a ijoollee si komando isin mataa keessan kan amma Jawaar irratti lakka alba'u kan godhu isin mataan keessan baale eenyuti warra ijoollee baale eenyuti namicha dhangaarraa hattuu kanaas taa'u anna yaadadha guyyaa tokko ganama ribarraa ka'e Wallaggaa malatti ko Gojjamna Gondar ነው ሙጥጥ ወደ ጋፋና ሙአረብሱ ሚሊዮና መቀታተኒ ተሰኒ ላላ ቱርተን ሸሪ ወሊ ጎዳ ቱርተን ጉርቢ ወሊ ንጃራ ቱርተን ሆሪ ሲንቱ ከፈለ ከን ቀሮን ከሰነ ሰባ ከሰንጅርቱሬ አመ ሰንጅርቱ ነምጭ ኩን ጃልዳዊ ዲብሳ አረብሴ ነምኒ ኢነረብሲ ነንጁ ሃራገሩ ኪሲ ከሰንገለ ጅራ ጀቹ ሃዳ ከሰን ሃዳ ጀዋር አረብሳ ጅራ ጀቹ አርጊታኒ ያ ጉራ አናብጀዲ ዳገይ ጀራይዳን kaleessa gaafa namichi kuni qabsaa'ota miskiinota qeerroo gaafa inni arrabsaa ture sana guyyaa tokko lakki dhaabbadhuun jenneen amala fadixxaan abdanii jirtu qaanii guddaa kun this is the beginning qaanii guddaa anama maaf arrabsee jechuu koomin yeroo garuu mikinaata gootanii kukkuttanii sheerii gootanii asiifasiin gaafa waliintanii gootanii isadha
mee jarame an hojii kottin deebi'a nagaan oolaa